Ishoo ijoollee koo akkam jirtu ijoollee? Ana abbaa kichuuti ijoollee. Ijoollee ani abbaan kichuu karaa miidiyaa keessan Urjii Kids miidiyaatiin sagantaa babbareedoo akkasumas oduu durii mammaaksa hibboo fi kanneen biroo wajjin baranna. Tolee ijoollee Urjii Kids miidiyaa immoo daawwachuun dagatinaa. Maltiimiidiyaa burqaa bokkuutiin sagantaa ijoollee isinii dhiyeessinaa. Nu hordofaa isiniin jenna ijoollee. Tolee ijoollee shoo ijoollee koo nagaa ta'a. Akkam jirtu maatii akkam jirtu ijoollee nagaa keessanii? Ani maqaan koo Yoosana Shuuqaa Guddataa jedhama. Mana barumsaa Shanan Gadaa Adaamaa kutaa tokkoffaan bara. Harree ijoollee anis walaloo isiniif qopheesse. Walaloo walaleessaa gurra naaf ergisaa gurra qofaa miti afaaniin callisaa mata dureen isaa waa'ee waltiilee odeessaa. Waltiileen isaanii birraa bona arfaasaaf gannaa birraa bona arfaasaaf ganna. Birraan bara haaraa abaaboo lallisee bonniitti callaa argamsiisee bonniitti haalaa carraa argamsiise. Laggeewwan jallisnee tokkummaan hojjenna biyya keessas guddisa. Arfaasaa roobee jiisee sangaan gateetti gobee ganni gungube roobe qonna babbal'isa. Waltiinni soomatis biqiltuu magariisa nus daa'immanii kanan nu gammachiisa. Muka tokko jira kan mataa qurquraa walaloo kiyyallee xumuraa waan dhaggeeffataniif gubbaa galatoomaa.